أحمد هكا سيفا فرسولا سرت يا سويتن جالا كان أنجرا والله أمنوا دتبه أمنوا له هندن دينيو قروا أمك إبراهيم هاسو كانت ورسير بيا ماني كبه مالين ماني تيه أشكيس قلة أشينجر جرمي أكنت مركناي والله شرفني كيسن نمومان كيسن غمنومان كيسن هجم هر أصلي هر كلا فجلا قتره أسمت مركني فتني جتشو كان بوده لكي ما لك كان أبو يالوم ما كاتا تبين يا كي يالوم ما أكيد توالنا ما قافتن أكسيت من قدو بوتشسني أكسيت بيا فيديو ورابني بوتشسني مليون تقولي كبامي قرتي أكسيت من قدو في هاتي بكتك قدباتي بوتي ليبيا كان بودتي أن فتيتو زنينجر رقفدا كان بودتي ورّا ليبيا كيساسني في دلتا والله أنا برتي غرغرت الله أبودا ساعتي أما كان ركاسة بقى والتيمنا فتي ميرا كيسا باي ديسي لا ميرا بتقول لا ميرا متجت أدي مولتي مجد وما نبني أدوب توري جامد وما تكنبني وما تكنبني والله لا كان بودا أنا تسنين جراجرا اسم فيتن جالت فيتن فرد فيتن ديزا والله عرب ليبيا كيست جولتين أكس وقا ميغا كس قراجر توفي دلتا والله نبيرت تقر أبود هر أبودا هر أبودا نمني أكنا جرالافو نمني أكنا سرت نمني أكنا جوال ما أما كنا جرا name point نبي كنا دبينتي تمامي أوفتي جناني تكوت تريبني تروفو يا ناجر جرنا سالسانينا مرالون ليس ودامتي نما مفاتشيسون دبي نما غرغر لين موتو غوتو مامتي يرا مچا akka namni hundi itti wal ijaarame haaduu jedhee maal jedhee sababa gidee hunda asli erga jedhan wallahi ana garaana nyaate wallahi anaaf afarsoon dhugaa dubbachuuf yoo ta'e waliin bilbilu dheengadda gidee inni sagalee ijoolleen akkatti nama soddoma nama garan ajjeesuu qabna jedhan laayif biran tur naa erge akkanatti jire naa erge wallahi dheengadda naa erge lakkoofsa kee eessaa fuute naa iluun naa kenne dheengadda kana sagalee naa erge jechuudha sagalee 200 ol dhageeffachuu dadhabeetti dhiise ka kanarraa hafeeni baga dhugaa mucaa miskiina kana rabbi baase homaa rakkoon qabu baga hin du'inillee amma ta dhuftu dubbanna ijoolleen keenna kawalloo ta kuttee miti kawalloo nuti obbolaadha dhiiga tokko hattuun gandan qabdu hattuudha gandan qabdu waan kana yoo akkuma gaafa amaara miskiina keenya wajjin tumtanii san quba hin qabaanne ena waan isinillee jidduu kanatti namni qulqulluun miidhamee jira jidduu kanatti ilaalaatuma ture miidiyaan warra nu wajjin amaara qabee fidee tumee jira ganda hunda irra hirmaatee gandaan fidanii harargeen maa qabuu didde walloo maa qabuu didde jimma maa qabuu didde hunduu akka ganda ofiititti tumaalessa tokko gumaachee jechuu lola badrii katare san irratti birrii mileena kanarratti namuu qabee fide jarana dhugaadha qabee fide warri qabee fide kun waan kana ka quban qabne jira jechuu ummanni miskiinni amma waan gootani ka barbaannu name point Ibraahimii keenya waan kana eega bakka beeke yookiin mallaqa kana aga boruutii galchee abbaa mucaa san irratti risiitii yoo dandayan nuu fidu yookaan nama mallaqni bira jiru sanii fi manguddoo nuu fidanii dhufanii boru ijoollee wallottu tana walitti araarsuu dubbiin tanuma. Ani gabaabatti waan anjoo barbaadu Ibrahim wallo akkasii asliidhaa deebisne Ibrahim wallo dhiifama asli mee koy dombiro habibi bayu dombiro laala Ibrahim wallo warra Ahmadi biyaa keessaa akka wacina miyuuti qabannee sin dhageeffataa ture warra Libiyaa san keessatti ulaaltaa jechuudha.
miidiyaa kanarra turre hundi jarana walumaani dhaabbataa turre walumaan dhugaa waa badaniis buuhaa turre walumaan rakkataa turre walloon tuni hanga har'atti uummata Oromootti kan buuhaa turte jarana qawwee nu hidhachiisaa diina ofirraa nu kuchiisaa jette malee guyyaa tokko walloon beelotte midhaan nu gargaara akkana nu godhaan jenne hoggaa dubbannus jarana sharafa waliitis eegaadha warra walloo namni midhaan madaabaraa takkaa fidee gargaaree midhaan kana nyaadhaa jiru obboleeyyan namuhu akka mana ofittiin jiraataa jechuudha waan sharafa waliitis haa eenyu kabajaa waliitis haa eenyu namni tokko hattuu ta'eef ammoo nama hunda hattuun godhina wajjin jirra jechuudha wajjin dubbatutti jira rakkoo jirtu wajjin hiiku barbaadutti jira joollee waa mukatti daladde sun waan isaan dalagasan ani ammas baasee isinii fidee waan tokko dubbataa jiru anaaf isaanillee wajjumaan qooda nuu keessa jechuudha siigalee wajjin maal isa ijoollee ajjeesaa nama kennaniif obboleeyyan wasalaata wallo dubbataa Dhombir Ibrahim dubbataa jira tokko yoo hattuu ta'e marti hattuu miti obsa dhageeffadha yaada isaa fidhatu please amma sammooyi akkuma dheengaddaa asliin jee waan kana gaafa mucaan kun akkas ta'e nu hundi ijoollee walloo garaan nu dhukkube agarte akka namni keenya godhellee akkasitti taamee siyaasa kanaan taamee rabbii tokkotu beeka hundi wajjin rakka inni kun amaara tumee inni kun amaara qabee inni kun amaara dhiise nuhis bakka mucaan arsii kun akkana arsii kana ta'e nuhis dhiiga isaati qaama isaati jennee waa hunda tahaa turre jechuudha namni waa hunda quban qabne waa hunda wajjin rakkataa turre jechuudha garuu immoo waan san hunda gadi gombisanii walloon kun hundinuu tokkumaa jechuun sirriidhaa miti tokko miti har'aas tokko miti boruus tokko miti namni tokko badii dalageef jecha walloon guutuun abbaa badiin ta'u namni tokko gaarii dalageef jecha walloo guutuun gaariin ta'u waan kana immoo akka iblees keenya dubbaati waan kana akka jalqabarra hanga dhumaa farsoon quba qabaate waan kana inni as baase galatarra deebi'ee galchaafii ture jechuudha baaligummaa isaatiif nama arrabsaa ture malee waan kana bakka quba qabaateeti miti waan kana namni quba qabaatee baasee warra godaansa seeraan alaattu jala deemee waan kana hanga dhumaati nama waa dalage bar galata galchuufi warra godaansa seeraan alaattu waan kana arge galatooma jarri sun baga arganii jechuudha baga argan haa galatooman garuu warra dalageef galata namaa qarbanii nama moo nama arrabseef galata namaa galchuun suni sirriidhaa miti jechuudha namni wama dalage fudhate inni nama arrabse arrabuma san galata argata namni waan kana jala deemee haqa bakka jiru baasee wanni kun asitti awwalame wanni kun akkanatti taame jee nama immoo hundee waan kana jala qotee baasee fuudhe galata isaaniitis awwaaluun sirrii miti agarte warra santu waan kana fidee jechuudha gurbaan kun waan arrabsee waan kana ol baasaan jiru jechuudha ummata santu jala deemee baasee galata jara sanii dhossuun qabnu ammallee waan san bira darbe immoo har'allee borullee wajjin jirraa rakkoo jirtu wajjin isumarraa gaafii qaba isumarraa gaafii qaba waan ta'e hunda badii namni dalage hunda waan dhufin kenninaa dagay usumiyyee galchi warri du'arra labsanii afarsoo usumiyyee warra sagalee ta'e usumiyyee galchi gaafii gaafachuuf obboleeyyan tiyya obboleeyyan tiyya gaafii haga mee gaafii haa gaafannu jala nun tuffatinaa wayyiif jedhe jamaan laga yaada kennan naabbonutti niyini warri akka usumiyyee du'arra labsan qayyala taa'u ajjeefamuu qaban galchi usumiyyee warra du'arra labsanii jechuudha galchi warra dhugaa baase galchi usumiyyee haasawwan kufu haasawwan inni mi'aan dhaabanii salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh lola iddoo tana ijoollee wallootii fi ijoollee amma arsii deemu jiru kana amma isin akka miidiyaa irraa yeroo teessanii haasoftan kana akkanaaf jamma dubbiin lafatte jechuudha. Salphumatti asumarratti isin haasoo jirtan kanaaf ijoolleen nama fixu jirti. Namni amma edaa halkuma edaa jechuudha ijoollee saayibban teenyaa nama wajjin wal beeku nama gandaa bira ijoollee walloo halkan dhufanii mucaa arsii diranii sii galee bakka inni jiru diranii mucaan ifiifillee akka godhu dhabee irraa deemee bakka biraa jira baqate mucaan arsiidhaa kan dirame kuni du'ee jiraate hin beekame dhuftee mootummaan dhuftee fuutee kutteeni yaa rabbi isaatti dagolee jechuudha mucaan keenya kun amma achii naannoo sanii deemee jira amma hanga lubbuu walii baasuu jiran amma lolli ijoollee wallootii fi ijoollee amma arsii deemu jiru kun akka miidiyaatti sinaa soitan kanaaf ijoolleen bakka jirtu wal ajjeesu jirti wal waraanu jirti bakka rafanii dhufanii wal diru jiran isin galee amma ijoollee nama ganda kiyyaa biratti akkasitti diranii ijoollee duraa wajjin dhufanii bakka takkaa nyaatan bakka takkaa dhugan dhufanii galgala jechuudha isaa quban qabne isaa taa'u dhufanii nama sadii ta'anii dhufanii diranii achi baafatan. Mucaa achi mootummaan halkan dhuftee fuutee jaan halkan dhuftee fuutee mucichi keenya kun maallaqa baatii sadii suudii biraa qaba maallaqa baatii sadii suudii biraa qaba
maallaqa yoo suudii dawwalee suudiin mucaa achitti akkas ta'e sana agarraan hin dhiiftu wajjin qaban jechuudha. Maallaqa isaallee dhiisee achi baafata. Sigalee lola sooshaal miidiyaa irra deemu kana keessaan lola akkana ammaati waan takkaan harkiin harku jira dhugaa rabbi ijoollee walloo waan ammaa oofu jirtan kana yoo dhaabini waan akka malee deemaa jira miskiina addiiruu sikkinaan ablee garaa kaa'u ablee itti darbu bakka garteen ajjeesu diinummaan agana keessa maal ta'u maal diinummaan agana keessa maal jedhama. Diinummaan agana keessa maal wal goone amma dura wanni namni lola sooshaal miidiyaa irratti deemuu jaanii miskiina bakka inni deemu diruu ajjeesu. Amma mucaan suni suudichi dawwalee maal jeen beektaa du'e jiraate hin beekne waan ta'eef ati irraa guyyaa of dhufni jedhanii mootummaan naannoo kana guutuu nam tokko ambisutti hin jirtu. Mucaa fuute mootummaan fuute kutteen adirame. Ni jiraani du'e hin beekamu jechuudha. Akkasii hedduu jira amma akkasii sooshaal miidiyaa irratti hin beekamin hin dhagaamin jechuudha. Saniifuu waan suufannee isaa deemu jira yeroo keenya laaftutti ilaalina. Miskiinni dhumu jira. Ijoolleen bakka gartee wal diru jirti. Wal miidhu jirti. Saniifuu warri sagaleen isaanii dhagaamtu jechuudha. Gabbaati nagaa labsa. Wallahi dubbii jabaa waan fokkottuu deemu jira salphina. Sinigalee mootummaan amma mucaa dhaamee dirame sana achi fuutee deemtee Itoophiyaan naannoo san jirtu guutuun takka naftu takka baatii tana guutuu qaraarree jechuun mootummaa achi xiyyeeffatti gara. Achumaa nama guurti gara. Mucaan suni fuudhamee manaakamaa jira. Suudichi mucaan bira dalagaa ture mucaan du'e jiraate hin beekamne waan ta'eef torbaan lama kana dhufini iyeen dalagatti hin deebini iyeen achuma taa'iyeen. Sigalee waan hamaa deemaa jira warri uummanni isin warri as miidiyaa irra jirtan Dr. Asli Iluu haa ta'u warroonni sagaleen teessan uummata bira dhagaamtu jechuudha dubbadhaa gabbaa nagaa buusa. Lubbuun namaatiif ba'u jira miskiin haraa deemuu ba'u jira ijoollee duraa wajjin nyaattee wajjin bakka takka daleeduu wal ajjeesu jira. Namni wal biratti salaatu sodaate ijoollee walloote ijoolleen arsii wal biratti hin salaatan amma duubaa wal dirti. Sigalee hangana ga'uu jirti dubbiin waan hamtuu dhufu jiraati gabbaadhaati dubbadhaa nagaa buusaa jiran rabbi sodaadhaadha. Miskiinni miidhamuu jira as keessatti miskiin haraa deemu beelaan rakkatu jira namni wajji dalagachuun hin jirtu. Mucaan amma bakka miidiyaan dalaguun jiru raqama isaa isiniif hin arguu danda'a. Naa dawwalee amma reefu bakka biraa jira ifilleedha rakkoo hamaa waan akkanaatti jira. Waa hedduutu dhagaamuu ta'a yoo immoo wanna amma gabbaatanii nagaa labsine nagaa buusuu hin dandeenye gartee waan fokkottuu dhufu ta'a xiqqeenyaas deemu jira yeroo rabbi jaa wallaahi waan hamaa. Anumaan jechuun barbaada itti ofaasoo ishee. Roobsaan keessaa nu dubbisi mucaallee ni ilaalla inni dubbisnaa jechuudha keessaa nu dubbisi jechuudha. Ooloon si godha elu. Ooloo deebisi. Dubbadhu doombir. Ilaa Ahmad doombir sagaleen keen fakkaata sirreessi sagalee kee. nagamu maal nagamaa. Amma dubbadhu. Amma wanni asirratti reefu haasaa jirtan kun amma fakkeenyaaf Ibrahim Kagabbu'e warra gartee godaansa seelaan araasan galateeffadhaa jedhan. Kuni kijiba maaliif dubbanna amma namni akka gartee mallayni mucaa Oromoo nyaatte Oromoon ijoollee walloodhaa nyaatte ol baaseetiin hin jedhe hafarsoodha. Namni fidee asirratti Oromoo sibiratti illee atuu awwala farsoo awarrabsu turte. Mana biraatittillee mana isaatittillee baneetiniin namni ijoolleen kun akkana dubbii akkatti nyaatamte laala mucaa akkatti garteetiniin eenyu akka qabe laala mallaqni eenyu akka harka gale laala jedheetiniin fide afarsoodha. Aboo wallaahi dhugama goota. Wallahi billahi gootummaan oliyeesse dhaabbanni suni abboo ijoollee Oromooti namuu Oromooti haadha Oromoo tabootte san abbaa Oromoo kaboo'e san agartee Oromoo akka nama rooba kadhatuutitti baateetiniin masgiidatti bayaniitiin yaa rabbi mucaa san nuu baasi jedhee kadhataa baye san hin arganii haga har'aatitti ol bayanii eenyuuf ibsan ufii achitti birriif wal fixaa jirti malee eenyutu ol bahee ibse keessa seenee ka ol baase hafarsoodha. Dubbii haqaa dhiisaniitiin dalga dubbatan nama sanii galata galchaa jedhaniitiin kijiba dhiisa takka jedha mucaa san akkasitti osoo inni booyu osoo gurraan dhagayan osoo haadhaaf abbaan akkasi boottu osoo ollaan booyu osoo Oromoon guutuun asirraa booyu akkasitti mallaqa san osoo jecha awwala jedhanirraa osoo gadi hin hir'atin akkasitti riyaala 30 san buusan irra taranii har'allee deebi'anii ijoollee arsii jedhanii arsii lafarraa fixaa akka adaalii fi akka faannootitti lafarraa fixaa jedhanii labsan. Labsa kana labsan jechuudha. Eega labsanii illee kunoo miidiyaa irra fidanii shuguxiidhaan afaan keessa kaayaniitiin si dabarsina jedhanii
akkasitti gocha hin taane jecha hin taane ashhadu an laa ilaaha illallah walloo jedhi ashhadu alla walloo jedhi jedhanii dubbataa goosisaa jiran ijoollee dhageeffadhaa. Lama isin ajjeesan tokkoffaa irratti sirna beeyneetan malee uummanni keenya kaarsii kuni ani sirna illee wallaalaa jirta warri miidiyaa irraa namni tokko si miidhee sillee ajjeesee sillee hidhee sillee waan fedhe sirra dalagee sirra taa'ee mirga ofii sirra dubbataa jira. Dura miidhamtee miidhama keessan achi keettee mayyannu na miidhe eenyutu na dalage amma Ibraahim waa meeqa dubbata amma awwala irratti jechuudha nama guddaadha inni. Dursa maal jedhe namni waa arrabsu ka walloollee ta'u walloo irraa najaa bahuu hin dandeettu walloon nun ga'u jechuu hin dandeettu jedhe. Arsiilleen akkasumaa jedhe amma deebi'aa mootu namni waa balleesse walloo bakka hin bu'uu jedhe sirrii miti kun. Akkuma jechuma awwala dubbate tareef jalqaba wayita awwala seenu dubbate sirra dhaabachuu qaba. Ilmi arsii tokko gadi bahee gocha hin taane Oromoo walloo irratti yoo ka dalagu taate gadi bahee ka dura dhaabbachuu qabu ka gochi kun nu salphise nu xiqqeesse. Agartee gara amba keessa baanuun hin qabnu ka haadha Oromoo boochise ka abbaa Oromoo akkasitti mimmaan boochise warra miskiina sana akkasi boochise ilma keenya maqaa keenya dhawatee jedhee dubbatee mana banateetiin sila salphinne kana akkamitti Oromoo tana dhiifama gaafanna jechuu qabu ilmaan wallooti malee har'aas baabataniitiin nama mormuu hin danda'anii ture sila. Dhugaasin afaan ittiin nama morman hin qaban. Haadha Oromoo akkasi boochisa wallahi billahi afaan ittiin nama morman hin qaban. Hitaan tarii daandabarii haga ilaa edaatitti ilmaan Oromoo akkasitti irratti taphataa jiran. Kanaafiyyuu dubbii hin ila uf jaalachiifna jettanii nama uf jaalachiifna galatooma maaltu isinii godhamee galatoomaa jetta wanni marti isin irratti dalagamee bar wallahi hafarsoo rabbi umrii isaa dheeressuuti isatu waan kana guutuu ol baase malee wanna takka wanni isin irraa beeytan hin jiru. Wanna takka namni quba qabu hin jiru. Gareen gargaarsa maalii godaansa seeraan alaa wanni jedhanillee wanna asirratti nuu baafte takka hin jiru. Kijiba hin nyaatta suniin illee birriif achirra wal dhabaa jirti. Kanaafiyyuu waan kanarratti osoo adabaan hin ta'in seeraan gadi dhaabbattanii yoo dubbattan baay'ee natti tola. Kanuma isin hin jira carraa nama biraatti. Carraan kiyya dhombiritti aanee usmiyyee dhiifama. Sii kennaan daqiiqaa muraasa dubbadhaa waan lama bichaadha. Tokkoffaan warri waan taree dhiifnee waan dhufu dubbannaa jettan isin jaalanna malee dubbii isin irraa baateen jaalannee akkasii quba qabaadha. Maaliif jennaaniin nama waan tartee fi waan dabre beekutu isa dhufullee beeka. Wanni tare dhiiga jiiksee lubbuu baasee gatii guddaa kafalchiisee kanaafiyyuu isan beeynaan katti dhufu beeyna waan ta'eef waa lama nu dabse Ibraahim asirratti taawwan dhombir dubbateera. Tokkoffaan mucaan suni waliin ajjaan qoodamna jedhanii jedhee eeganu ajjeesan eeganu tuman eeganu ukkaamsanirrallee ammallee uummata Oromoo biratti gatiin keenya ol bahee dhugaan teenna baate dabsuu barbaadan. Sagaleen na bira jiraa keessaan na dubbisaa kan mucaa san qabe dubbate jechuudha. Maal jedhee dubbate ajandaa miidiyaa irra deemaa jiruuf jecha qabee jedhee Ahmad Bosona Baaleetti kan inni dubbate na bira jira sagaleen ana muzayyaniin bira jira isinii ergaa na dubbisaa. Maal jedhe mucichi waa'ee mucaan ajjaan qoodamnaan dubbanne sagalee torba maal irratti qabe Ahmad Bosona Baalee irratti ajandaa miidiyaa irra deemuuf jecha qabe ana qabe jedhe waa'ee ajjaan qoodaminsaa Ibraahim Walloo kaamma fide kana dhugaa teenna awwaaluudhaaf. Asirratti ammallee ammoo wanni nuuf hubachuu qabdan Oromoon hundi maalii godaansaa ka jettan kayamanii kun irra hedduun isaanii harka wal keessaa qaban akkaawuntii garagaraa irratti mallaqa galfatanii akka nama rooba kadhatuutti masgiida bayanii salaatanii mucaa kanaaf ansoolaa afatanii kadhatanii immimmaan haadhaa umrii kanaan miidiyaa irra baatee bootte immimmaan abbaa garaa isin haa nyaatu maatii kanaaf haa deebu jedhanii gaafatanii jennaaniin mallayni kan guurame ummata Oromoo irraayi ilmaan Oromoo irraayi hin deebifnu jedhanii ufii irra wal lolaniitiniin irra wal fixaa jiran deebisuu didanii ka inni amma anas maarre jedhu kana dubbiidhaan jallisuu fida waan ta'eef wanni san galateeffannu hin jiru. Wanni nuti galateeffannu yoo jiraate ilma keenya ilma gosaa ilma dhugaa osoo du'a irra labsan waan kana baasee dhugaa jette kana tani dhiisaa kingi hafarsonaa jedha. Wanni guddaan kan eenyumayyuu kafiloortii miliyoona tokko qabullee kafiloortii 500 qabullee hanga hafarsoon ifaajee hin ifaanye beekaa fi wallaalaan kenna dhugaan jiru tana hafarsoodhaa qunnuu diddaadhaaf warra yamanii jiru galatoofadhaan hin jettan jarri niyyuu jechuudha garaagarummaan qabdu ummata hawaalaa buuse kana maaliif jennaani irra wal lolaa jirti birrii ayyoon imimmaan boottee fiddatan irratti kan sanirraa hafe ammoo jechuudha sirna beeyna dhoombirisni dubbatee jira irra nama deddeebiti malee dubbiin sirna beeyna jettanii sirna keenya dhiitanii sirna namaa nurra fe'aa jirtan ijoolleen maan teenne jechuudha nurra fe'inaa hin gaya wanni kanaa ol nurra dalagamullee hin jiru wanni kanaa ol agartee nama xiqqeessanillee hin jiru.
eenyuun kabajjaasii achitti sagalee ijoollee teennaa kan mirga ofiitiif dubbatan ukkaamsaa ijoollee isaaniitiif sa'aatii lama kennita yeroo yaada kennataniyyuu no akkas ta'uu hin qabu bara ijala deemanii koomentiin nu arrabsaa jirani saalfatanii gocha kanatti booroo keessa ol deebi'uu qaban jennaaniin nu ammallee booroo keessatti nu dhiibanii ofii dirree bayanii lallabatuu barbaadan hardhayyuu eega gochi sun guutuun dalagan maa eeshii eega dhugaa teessan argattanoo maaliif nama saalfattan maaliif namaaf gajjettan dhugaa kana kan isinii baase qaama biraati miti qaama keessani galatoofadhaa jajjabeeffadhaa namaaf gadiin jedhina duuda keenya irratti nama baadhaan hun jettan baattanii ijoolleen ta'e nagari hin baannullee isin ka baadhatanii iyyuu isin irraa buufna saba ofirra iyyuu dabarre jechuudha maaliif jennaan gaafa isin tuqan bar osoo isin waa balleessitanii iyyuu nuti isiniif iyyaa jirra bara wallaalummaa kennan gaafa dhugaan ta'e naammoon dhugaan ijoollee re'ee fi gaala jalaa fuudhamtee dirra irratti baatee jettu maa namaaf gajjedha dhiisa sabboonummaa goggoyduu akka kooshaa daammii tana dhiisa sabboonummaan goggoyduun akkana eessaanuu naman geettu sabboonummaa goggoyduu tanatu nu miidhaa jira nullee fixaa jira hamba jalattillee dhugaa dirree baasa lallabaa dubbadha bakka dhugaan ofiin dhugaan maalii qaban maaliin baatisan dhugaan baatee jira dhugaa baay'atan ammoo nuu qabaa nuu jabeessaa sagalee qabdanii waan sagalee qabdaniif isin lallabanne eega baate ammoo nu jalaan ukkaamsina garaa isin haa nyaattu dhugaan dhuguma namni agartee mallaqaaf jedheetiniin bar mucaasan jechuudha xumura dubbii isinirraa fixa mallayni dafee bu'uu didee jennaan qilee gubbaa fidanii mucaasun manatti oytana deebitaniif oyta achi nageessan malee ija na hidhanii naan deemanii karaa kamiin akka naan deemanii fi eessaan akka na deebisan hin beeku jedhe namni ija hidhanii si gorraana jedhaniini kun osoo irraa wal dhoogu qilee gubbaa fidanii sikkiinaan morma tarsaasan birrii ajjaan qoodama jedhee sikkiinaan morma of tarsaasiisa rasaasa funyaan micciiranii barshuguxii funyaan kaaniitiniin foolii rasaasa badhe tokkosanii fidanii foolii rasaasaa funyaan keessa ulanii bar birriif jedhee namni dararaa kana hunda ofirra geggeessisiisa hardhallee maanu sobannu ajjeesanii ka'anii deebi'anii maa sobamaa fi nuun jettan akkami sobamna gochi nurra godhaniyyuu ni caala wama namni dubbata irra deebi'ee dubbataa jira waan ani isin dhaammadhu dhugaa dirree baate hardhallee gadi qabadhaa irra taa'aa nuun hin jedhina dirree baate yoo dhugaa teenya tana agartee dhugaa dhiigaatii fi dhugaa kiisii irraa nu argaan jenne akka ijoollee walloodhaa irraa akiratti daangaa bineensi bosonaa hin laakkamnetti hammeenya nuuf qaban Oromoon kutaa 11 guutuun isaa haa dhagayu namni afaan Oromoon beenyallee osoo taate afaan biraatiin turjumaana goone hammeenya isaanii haa baru walloon kaleessa nuti cinaacha kenna ceekuu kenna jenneetiniin kan sabbata irraa qabu sabbata irraa hiikkatee kan kiisii qabu kiisiidhaa hargufatee itti gargaaraa ture har'a yoom kontaala takka nutti kennitanii jedhan jireenyi walloo baraabaratti ilmaan Oromootiin malee qotatteeti birrii shamarran teennaatiin shamatattee jiraatti rasaasas birrii shamarran teennaatiin shamatatti nyaatallee birrii shamarran teennaatiin shamatatti nu ajjeesaa har'a immoo nurra fokkuruu barbaadan nurra dhaatitu barbaadanni yoom takka ganaan kenna gargaarsa walloo irraa hafee beeka akka waan ufin dhadhaabbataniitti waan kan nu hin dhadhaabbatan akka waan ufin dhadhaabbatanii maaf godhan kana gadi qabaatiin irraa dubbadhaa nama dubbii beekutti illee nu geessaa dhugaatiin illee nu argaa tana yoo takka jaran nu ajjeese lama isin nu ajjeesin asin jedhaa galatooma ulfaadha. Okay, galatoom muzee kenna anillee waan xiqqishoo wayii dubbadhee bahuu barbaada. Tokkoffaa irratti Ahmad ati mana kanatti nama dhiiga obboleeyyan keetii miskiina ganama galgala asirra fideetiin hin garteetiin dhiiga obboleeyyan keetii gadhangalaasu nama afaan damma dibatee gara immoo isin keessa dhufee si wajjin haasa'u deemu ofirraa fageessa waan akkasii kana tokkoffaa ijoolleen kenna wanni haga irraatitti isin miidhaa jiru nama keessanillee akka miidhamu godhaa jiru miskiinummaa kenna fi gara laafummaa namaa qabnu. Ambi gara jabeenna lafa jala namarra hojjeteetiin asii afaan damma dibatee si wajjin haasa'a waan keessodhaan dalagamaa jiru ganamaa galgalatti kaanaa fi afar sarara dalagamu dhiisa. Wallaahi dhugaa dubbachuudhaaf guruppii meeqa hidhanii an kana dura osoo guruppii kana hidhatin duratti gaafa lolle walaa ka'eessan dura aruuza wayitu riyaa kanatti tureetti aruuza hiriyaa kiyyaati gastira seenee hin dhufaan jennaanin achirra walit dalaganii achitti dhaynee dhumna gurbaa kana hin dhiifnu usmiyyeen hin hanqatuute afar sarara dhufuu baatu jedhanii waan san wal gurmeessanii ka haasayaa turan an ijoollee hiriyaa tiyya shamara wajjin haasa'u ijoollee moolloo keessaa natti himte jechuudha. Siigalee natti himteetini bakka san hin deemini waan akkanaa sirra dalagaa jiraniiti. Ijoolleen keenya naan jettee ufuma achi baafte namni lafa jalaan isirra dalagaa jira. Afaan bayanii immoo asirratti immoo hoo ijoollee gaara gallee meeshaa bitanneetiniin hawaalaa irraa buufnaa mileen haganaa gaafanna. Sagalee takka takkaan gad isinii baafnetiin jira kana durallee sagalee birallee barbaadan gad isinii yaasuu dandeenya. Garee 1,000 ol hidhameetiniin hanga ammaatitti meeshaa bitanneetiniin gaaratti gallee amma boodatti hawaalaa ijoollee arusii qabneetiniin yoo 30 dafanii buusan 30 itti daballee 60 buusiirra jedhaniitiin haasayan guutuu takka takkaa miidiyaa irratti gadhiisanii yaafna jechuudha. Isinii galee kanaafuyyuu waan kana guutuu jala dalanee ka gabbaase nuhi malee
waldoyni kun gabbaase ka jedhan kijiba waldoyni kun ka gabbaase dhugaa mucaa kanaa ka baasaniitiin haadha miskina kai bootsan ka kana dura arganii jedhan maaliif fidaniitiin gabbaasu dhawa miidiyaa irratti ummata oromoo bal'atu irratti miidhamaatiin ture waan kana yoo dhugaa dubbanne jechuudha adda durummaadhaan ijoollee walloo waan kana keessatti osoo beeytu hirmaatte gaafa awwalallee gaafa miskina irratti amaara qabaati tumaati amaara guma ila mucaa miskina jechuudha mucaa miskina qabanii dararaa turan bar mucaa miskina dararaa turan akkasitti lolli sun erga araarri bu'ee boodatti mucaan kun qabamee jennaan namni gabbayeetiin mucaan qabamee himeeyyu ijoolleen kennayyuu osoo hin dhagainitti ijoollee wallooti miidiyaa irraa guyyaa meeqa dubbatanii jennaan waan kanaan achi boodatti gaafanne akkamitti qabamee jennaanin amaarri qabdeetiin akka tumaartiiti oromoo irratti dhiirummaan agarsiisinaati mee dheengadda nu qabdanii deema amaara qabaa jedhan fokkoraa agarteetiin deema amaara gumaa keessan baafadhaa jedhan akka waan nama wanna wayititti akkan waa dandeenye yookiin waa qabuu hin dandeenye wayii nu laaluuf jechuu jarra san boodatti ijoolleen kennallee wanni kun bakka amaarumaa akka xazzabaa jedhannee finnee amaara qaxaqqanne jechuudha amaara gaafa qaxaqqannee jennus kana ijoollee san achitti qaxaqqatanii amaara miskiina amaarri guruppii mara keessa deemtee telegiraama keessatti ergitee obboleessi mucaa dhufee nu biratti boohee jechuudha. Rabbumaa jedha ganaa dhiisaa ani hin ergaa guruppii telegiraamaa mararratti yoo kaargu taate isinii baafna jedhanii barbaadanii ijoollee amaaraatti akka dhaban waan kana qabde. Isinii galee san immoo osoo san hin ta'initti ani mucaa walloo tokko wajjin haasayeetiin ture waa'ee mucaan qabamuu kanarratti naannoo kiyyatti qabame naan jedhe naannoo kamisii gadii kanatti qabame mucaan tasriisii fi kamisii jidduu kanatti qabame naannoo kiyyatti qabame bakka kanatti ijoollee walloo nama sadiitu bira dalagaa naan jedhe mucaa kana bira dhageeffadha. Ijoollee walloo bira dalaydii ijoollee walloo mana keessa rafti mucaan ala rafaa alaa fuutee deemte naan jedhe bilbila wajji haasofnee jennaani. Sigalee ani gaafuma sanuu shakkee akkamii waan akkanaa kana erga akkas taate ijoollee tan akkamii qabuu dhabanii amaarri kun erga waan san akka dalagee hattuun takka yoo dhufte awwalatti osoo alan fattashin duratti mana seentitiiti maaliif ka gurfaa sana osoo arguu dhiisaniitiin mucaa miskiina shabkii jala rafu ka badhee bahee rafu akkamitti achii qaban jennaanin mucaan sanarra cufatee badee jechuudha. Sigalee mucaan sana achinarra cufateetiin narraa kaasuu didde bilbila. Kanaafuyyuu rakkina gurguddaa deemaa jira. Ijoollee miskiina dararaa gurguddaa irra gahaa jira. Ijoolleen kennamoo afaanin asirraa yoo dhugaa dubbanne nagayaa namarra qaqqabuu dhiisate dhugaa jirtu walitti himaati waan kana kara danda'ameen furmaata kaayadhaati gabbayaa ofirraa dubbadha. Nama isinii dubbatu akka waan hin qabneetitti osoo beeka fi hayyuu meeqallee qabdan cal'isanii jarri keessodhaan wal gurmeessanii ummata guutuun hawaasa guutuu kakaasanii guruppii namoota kumaatamaan hidhaniitiin ummata keenya miskiina karaa deemu irratti bobbaasanii ijoollee miskiina ficcisiisaa jiran bakka dalagaatetti miskiina sikkiinan bakka jarri raftutti hirriba keessatti waraanaa jiran warra akkana diinummaa hagana ga'u isirra rabse waan amaara irratti labsiin kana isirratti labse garee nama tokko nama lama ajjeesuuf jecha garee meeqa ijaaraniitiin ganamaa galgalatti barbaadan nu akka dhuunfatitti asirraa dubbanna waan ta'eef anaa fi afarsaa irra waan barbaadan yoo geessallee humaa rakkooyyuu miti sigalee nu humaayyuu rakkoo miti. Miskiinni garuu meeqaatam ka karaa kana deemu ka waa takka irraa quban qabne ka sooshaal miidiyaa kanaa yuun beeni an tokko tokko yuun qabu osoo inni jedhu fidanii wayita asirratti garteetini mataa keessa gaffalatanii jedhan namni keenya tokkollee ka gadi bayeetini waan kana dubbatu tokkollee dhabame yoo dhugaa dubbanne jechuudha. Namni takka gabbayeellee dubbataan jiru hundi isaa akkanumatti taa'eetiin ilaalaa jiru. Ilma namaati akka darramaa jiru kun garuu. Kanaafuu diinummaa hammeenya ummanni kun nuuf qabu ummanni keenya ummanni Oromoo bal'allee hin baradha waan kana jechuudha. Garaa jabaatuu qabna nullee akkuma ummanni garaa isirra jabaatetti shirrii dalagamu kana guutuu namni daleessiisaa jiru namoota gurguddaadha. Dhugaa isin hin jiraan. Wallaahi guruppii san keessa yoo ilaalte namoota gurguddaa silaa achi keessatti sawwaaqonni bara warri biyya kana keessatti hiqaamaa qaban ka guruppii san keessa hin jirre hin jiru bara. Namnummaan tokkichi kana keessa dhaabbadhaa waan kana hin daleessiisinaa jedhu hin jiru. Achi keessatti shira jiru guutuu daleessiisaniitiin wanni kun harkaa isaa xuramu ergallaan guruppii meeqa hidhatanii wal facaasanii ofiiyyuu balaa walitti buusanii guruppii birallee hidhataniitiin waa meeqa waan dalagan guruppii san keessatti argan jechuudha. Ammallee immoo ka kanaa olii ol baasa jettan wallaahi waan amma dalagamee kamis keessatti dalagameetiin hin jedhe ragaa wajjin takka takkaan ol isinii baasa jechuudha. Sigalee waan kamis keessatti dalaganiitiin ilma namaa irratti dalagaa jiran. Kanaafuyyuu ijoolleen keenyallee of baraati dammaqaa of laalaa nama jalan deebina gara laafummaa fi kijibaa fi fakkeessuu kana dhiisaa namni haa jaalatuuf jettanii dhugaa jirtu walitti himaati akkasitti uftaatanii gaafa isin dhugaa jirtu irra gad dhaabbatanii isin deemtan namni illee akkasitti isin kabajaa jechuudha. Haga isin gara laafummaa kanan dhiifnatti haga isin nama jala deemuu kanan dhiifnatti haga isin mataa qaqqabachuu kanan dhiifnatti namni isin kabaju hin jiru jechuudha. Siigalee akka diinatitti nama akka diinattis ilaale akka diinatitti ilaale jechuudha. Nama akka diinatitti ajjeese akka diinatti ajjeese sana boodatti takka hin jiru. Kabajaan akkasumalee hin jiru jechuudha. Kanaafuyyuu dhugaan jirtu baga baatee alhamdulillah dhugaa dubbachuudhaaf waan kana soba jedhaa turin ture namni guutuun amma immoo dhugaa jirtu ijoollee walloo keessaa dhufaniitii dhugaa jirtu baasaniitiin hin jirani akka wanni kun mallayni kunillee harka jiraatiin saamichi kun geggeeffamaa ture kana durallee hin beeytanii mucaa arsii kana dura qabanii mallaqa qarshii 100 wayii gaafatanii baasanii turani
gaafa san baasanii jedhanillee mucaa jimmaa itti aananii qabanii mucaan jimmaallee akkasuma kafalanii baasanii erga jedhe mucaan jimmaa sooshaal miidiyaa irra fidanii gastirra akkamitti qabamuu dandeetti jennaan afaan oromootiin natti dubbatte ijoollee wallootti kana qabe afaan oromootiin dubbatee koottu naan jedhee na waame ergaan itti dhaqe booda gaara Dubaayyaanii meeshaan irra qabaniitiin bakka dalagaa an deemuuf osoo hirribaa ka'ee bakka dalagaa deemaa jiru ganama subii qabaniitiin akkasitti egeree afaan amaaraa malee afaan oromoo irratti hin dubbanne erga harkana hidhanii hidhaa walitti jedhanii kanaafuu waan gurguddaa kana gaafa ijoolleen kun gara sirraa gartee ijoollee walloo kanarraa wanni gurguddaa wanni badii kun dhagaamu oromoon martuu afaan qabatee callisaa ture jechuudha silaa wanni kun bakka kana hin gahu isinii galee kanaafuu waan kana atantamaan gabbayaati dubbadhaa irratti hojjedhaati dhugaa jirtu ifa baasati miskiina hin miisisina dhugaa jirtu walii himne akkasii waliin deemna yoo akkana hin ta'initti wal fakkeessu fi kijiba harka walirra qabuu taate miskiin illee bilaashatti miidhamaa jira ilmi namallee immoo waan kanaa olitti walirra dalagamu ta'a jechuudha.